Hirribni biyyatti hafee Itoophiyaatti hafee jechuudha. Hirriba rafuun Itoophiyaatti haftee asitti rafuun ammootu dhorkaadha. Kun halkan keessa sa'aatii 10 akka Itoophiyaatti akka asitti sa'aatii 4. Egaa maal gootu ture danda'a warroonni halkan hojjettanis inni guyyaa hojjettanis danda'uudha. Amma akkasitti halkan keessa sa'aatii 10 kunoo dalagee bakka dalaga barii ammootu sa'aatii 6tti yaana jechuudha. Jireenyi kana jireenyi biyya ormaa hirriba biyyatti gattee dhufuu qabda. Hirribasi yoo qarra hirriba jaalattullee hirriba biyya gattee dhufta. Aarii, boonuu, kooruu, arraba, lola gootummaa si keessa jiru gaafa booleen seente argite gootummaa jechuudha. Lola minaammini faayitii akkas barbaadu sanniin gaafa booleen seente gattee dhufuu qabda. Gaafa booleen seente gattee dhufuu qabda jechuudha. Asi lolleen hin hojjetu maaliifuu loltaa taanaani duubni kan kee muluun mataan kee muluun jireenyi kee muluun kaameraan eegama. Onkaan loluu mitiiyyuu miccirtee qabda taanaaniin sa'aatima poolisiin mataarra si baate nagartu abbaako lola loltuu gootummaa kan keessanni hundumaa Itoophiyaa gatii kottu. Taa'ee kaameraa asin namni wal lolullee hin jiru. Namni nama lolli kan kee hojii qofaadha. Hojii wal loluudha. Sammuu kan kee keessa uf lola jiraachuudha malee amala kee hunduma boole gati kottu. Nuti wal beekna ijoolleen Itoophiyaa baazoo amala keessan Itoophiyaa gataatii kotta. Asitti namni si loluuf ija keessa akkana si ilaalu hin jiru. Unkaan ajajammaan kan keetu ija keessa si ilaalu bakka. Kasiin deemu kaameraadhaani kaameraan si eega bakka. Yoo ati hojii didde kaameraa kaasaa ol ergu jechuudha. Sa'aatii mati hojii hojjetu sirraa muru maallaqi san karaakkaruu hin dandeettu waan ta'eef. Kanaaf gootummaa keessanis lola qoxxee morka waan garaagaraa kanneen boole gaafa seentu achumatti arragga fi kottoo kee akkuma awwaaraa san. Kanaaf hirribnillee kunoo na bobbokosseera rafuuf. Wayii gabaadhaachuu. Hirribni biyyatti hafee Itoophiyaatti hafee jechuudha. Hirriba rafuun Itoophiyaatti haftee asitti rafuun ammootu dhorkaadha. Kun halkan keessa sa'aatii 10 akka Itoophiyaatti akka asitti sa'aatii 4. Egaa maal gootu ture danda'a warroonni halkan hojjettanis inni guyyaa hojjettanis danda'uudha. Amma akkasitti halkan keessa sa'aatii 10 kunoo dalagee bakka dalaga barii ammootu sa'aatii 6tti yaana jechuudha. Jireenyi kana jireenyi biyya ormaa hirriba biyyatti gattee dhufuu qabda. Hirribasi yoo qarra hirriba jaalattullee hirriba biyya gattee dhufta. Aarii, boonuu, kooruu, arraba, lola gootummaa si keessa jiru gaafa booleen seente argite gootummaa jechuudha. Lola minaammini faayitii akkas barbaadu sanniin gaafa booleen seente gattee dhufuu qabda. Gaafa booleen seente gattee dhufuu qabda jechuudha. Asi lolleen hin hojjetu maaliifuu loltaa taanaani duubni kan kee muluun mataan kee muluun jireenyi kee muluun kaameraan eegama. Onkaan loluu mitiiyyuu miccirtee qabda taanaaniin sa'aatima poolisiin mataarra si baate nagartu abbaako lola loltuu gootummaa kan keessanni hundumaa Itoophiyaa gatii kottu. Taa'ee kaameraa asin namni wal lolullee hin jiru. Namni nama lolli kan kee hojii qofaadha. Hojii wal loluudha. Sammuu kan kee keessa uf lola jiraachuudha malee amala kee hunduma boole gati kottu. Nuti wal beekna ijoolleen Itoophiyaa baazoo amala keessan Itoophiyaa gataatii kotta. Asitti namni si loluuf ija keessa akkana si ilaalu hin jiru. Unkaan ajajammaan kan keetu ija keessa si ilaalu bakka.
kasiin deemu kaameraadhaani. Kaameraan si eega bakka yoo ati hojii didde kaameraa kaasaa ol ergu jechuun sa'aatii mati hojii hojjetu sirraa muru maallaqi san karaakkaruu hin dandeettu waan ta'eef kanaaf gootummaa keessanis lola qoxxee morka waan garaagaraa kanneen boole gaafa seentu achumatti arragga fi kottooke akkuma awwaaraa san kanaaf hirribnillee kunoo na bobbokosseera rafuuf hoyi gabadhaachoo